takka nama kana arkeen beeku. I always listen to him. I always. Akkam jirtan nagaa fayyaadha isin hundinuu harka fuunee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walii sheer godhaadha. Namni keenya quraana dhageeffachuurra haasoo jaalata. Aboggun anaasoo eegale lakkoofsa keessan olka. Reefu gun quraana irra kaa'u lakkoofsi gabbo maaliif shayxaanaatu akka isaa deemaa jechuudha. Gun irra kaa'ee shayxaanni seeneetuma dhawmee gabba. Seenee dhawmee gabba mataa keessa dhahee quraanni gabbaas. So amma gun anaasoo eegale haalli anaa shayxaana namni dhufee guutuu ta'a. Rabbiin shayxaanu godhin. Anyhow gaafii ummata Oromoodha. የኢትዮጵያ ሙስሊም ማሬ አፈላላጊ ኮሚቴ ድምጻችን ይሰማ ማሬዳ በላቀላ خنجين ቀብሶ ኡመኒ እስላማ ኢትዮጵያ ኸይሰት ጎዳዳ ቱሬን ኸይሰ ደሜ ዱበዳ ቀብሶ ኡመኒ እስላማ ኢትዮጵያ ኸይሰት ጎዳዳ ቱር ጋፋ ሀዮኒ ኸኛ አህመዲን ጀበልፋን ኢትሂደበኒ ኢትቶርችተኒ ማቲ ፊቲን ኢትአደበሃኒ ቀብሶ ሙስሊምኒ ኢትዮጵያዳ ጎዴ ኸይሰት ወሬገ ኦዳና ከከፈለ ዲበራ ሀርከ ሰደተሚ ኦል ኦሮሞታ ኦሮሞ ሙስሊማት ጋፋ ቀብሶን ድምጻችን ይሰማ ሀዶይቴ አጄቻ ፊ ሂዳን ኤግለምቱ በክት ነመካን አጄሰን ኦሮሚያ ኸይስ አርሲ ሀረርጌ ጅማ ለፈ ኦሮሞዳ ኸይሰት በኪ አጄቻን አካንታት ገሩ ጋፊን ኢሳን ኢትሂደመን ጋፊን ኢሳን ኢትጨፈቀመን ጋፊን ኢሳን ኢት ማትራ ኢትአደበሃን አራንተነ ጋፊን ሱን ኤሰድ ዴብተ ጋፊን ሱን ኦሮሞዳ ፍዴብተ ጅርቲ ሙስሊምኒ ኦሮሞዳ አራንተነ ሚርጋ አርከቴ ጅራ ሚርግን ቀባ አኩመ ሲያሳ ኸይሳ ኦሮሞ መድት ባሰኒ አኩመ ሲያሳ ኸይሳ ኦሮሞ መድት ባሰኒ አማራን ጉተኒ ፍጠይት ኮሬ ሙስሊማተን ካሃተን ከይሳይስ ኦሮሞ ሁንደ መድት ባሰኒ አማሪ ወልጃሪ አቾልካይ this what Dr. Abiy did. Abiy Ahmeditu waan kana godhee jechuudha. Ummanni Islaamaa ummanni Oromoodhaa wanni beekuu qabdan. Amma dura Joowar dubbatee ture 2014 keessa dubbateen seera. 2012 dha. Gaafa gaafiin Oromoodhaa yoo deebite gaafiin Muslimaa ni deebite. Gaafiin Muslimaa yoo deebite gaafiin Oromoodhaa ni deebite. Gaafiin tu walitti hidhaan. Ummanni Oromoodhaa especially Oromoon amantiidhaa fi sabummaadhaanis wajjin gabroomte wajjin dhiitamte amantii tee akkatti qaanfattu amantiin tee tuffatamtee amantiin tee xiqqaatteeti oromummaadhaanis xiqqaatte wanni lameen kun walitti hidhaan amma ragaa nuuban amma isaantu oofee ragaa nuube jaruma kanaatti dhufee oofee ragaa nuubee jira jechuudha akka Oromoon amantiin siitii fi sabummaan isiidhaa walitti hidhaan arra akkuma gaafiin Oromoodhaa ukkaamtee haratti mayxee haftetti gaafiin ummata muslima Itoophiyaadhaatis keessatti gaafiin Oromoodhaa maddi qabamtee haftee arra ulamaa'in teenya takalee maqaa amantiitiin Itoophiyaatti wayyaaniin qabdee hiitee cafaqaa turte arra hundi maddi baate jechuudha murteessuun dandan majlisa isaa jedhan hin jaaranne Oromoon keessaa mul'attu مجلس إثيوبيا داخل مسلمة خيسة أمارا ملته بيت منقستي خيسة أمارا ملته متسكان خيسة أمارا ملته ملالا مي إفلالا بك إسنجرتن مالي في أمنتين فان سياسة خيسة نقلتو وريقمي اتهدمي اتشافقمي هو أمة أورومو مسلمة خنا remember what happened in أرسي خيسة توانتي غافا نما أكب بنين ست لفت توليد أن شافقن غافا دمس أچني سمادا أرسي خيسة خفلي نمويس bakkitti nama akka buutitti uleedhaan kopheedhaan jaartii fi jaarsa ijoollee wajjin kopha irra deeman maaliif dimtsaachini sammaa kanaa wajjin dhaabbattanii jedhanii ara garuu dhugaan tun madditti hafteeti dhugaan tun awwaalamtee ummanni keenya ka islaamaa arra ulamaayin teenya kabajaa dhabdee maddi baateeti amaarichi keessattis wal jaaree akkuma charchii ortodoksiidhaa keessatti wal jaaranii kophatti bahanii سياسة ترتي خيست دلقات أجريتي مجلس مقا إسلامات أبت خيستي سياسة والفكات تقول راف ديما
ilmaan Oromoodhaa kara hundaan dammaynee eeggachuudha qabna. Ulamaa'in teenya ummata keenyaaf awarenessii kennuun keessan ammaan tan raayyaa abbaa macaa haa galatoomu kalee dubbitan isaa dhoose isaa addaan baqeesse raayyaa haa galatoomu. Ulamaa'in teenya hundinuu yeroon as baatanii falmattan gaafiin teessan takalee osoo isin hin deebin osoo ummanni keessan tuffatamaa jiru osoo isin muslima Itoophiyaadhaa keessatti harka 60 ol Oromoo tahee jiru ummanni isin bakka buutan ummanni isin jala deemu ummanni isin deeggaru ummanni isin amanu osoo harka 60 tahee jiru harki xiqqaan Amaaraa fi Guraageen Finfinnee keessaa isin ariiteeti maditti isin baaftee majlisa Itoophiyaadhaa maqaa feete moggaafattee ara lafatti isin dhiisan. Dhugaan jirtu kana wanni jarri kiristaanaa ortodoksiidhaa lakki charchii ortodoksiidhaa keessatti amaarummaadhaa deemu jira malee amantiin deemutti hin jirtu. Charchii kanaan adda baanee nuti majlisa charchii Oromiyaadhaa Oromiyaa ortodoks maarree jennee dhaabbachuu qabna jennee wanni falmaa jiraniif waan kanaa galeef maaliif charchii keessaa ban they know the secret maaltu achi keessatti deemu jira maaltu godhamu jira waan akka gaarii beekaniif. Kophatti banii majlisa ortodoksiidhaa ka Oromoodhaa kophatti addatti ijaarachuudhaaf tattaaffii godhaa jiran deeggarsa harkachaadhaa jiran. Ulamaa'in teenya sheekotiin teenya yoo waan kana irratti dalaganii suu hin dandeenye isiniitu rakkoo keessa galchaa jira. Kalee qabsoo isinitti tumamtan qabsoo isinitti cafaqamtan qabsoo isin daa'imma ijoollee xiqqoodha ilmaan hortanii itti dhabdan arraan tana hugguuni khabiraa qabatee waa'ee muslima Itoophiyaa irratti kamurteessu minority warra lakkoofsaan silaa xiqqaadhaati warruma masgiida qa'ee fi keessa gubu jiruutu arraan tanaas gabasi masgiida gubaadhaa asitti itti gaafatamaa majlisaa isii ta'e jechuudha. Dhugaan jirtu kana warruma naannoo Amaaraa keessatti gaafa masgiidni gubatu jarri Finfinnee keessaa amma islaama bakka buuna jiru kun hin dubban. Ulamaa'ii teenyaa dubbate ulamaa'ii Oromoodhaatu deebee gargaarsa walitti qabee je'ee irra dalagaadhaa ture. Warri arra islaama Itoophiyaa bakka bu'an je'aman kun gaafa Gondar keessatti masgiidni gubatu masgiidni 34 gubatu jarri kun afaan qabateeti akkuma Abiy Ahmeditti taa'u jira jechuudha. Maqaadhaaf kaatan achi bakka san siyaasaadhaan dalaguudhaaf kaatan ummata hordoftoota amantii muslimaatiin doomsuudhaaf bakka san kaatan malee ummata Oromoodhaatiif yookaan hordoftoota amantii muslimaatiif yaadaniitii miti. Waan kana namni keenya hordoftoonni amantii islaamaa Oromoon islaamaatii fi kiristaanni maali amaarri islaamaa wal adda tokko miti. Amantii tokko waliin qabna wajjin salaanna masgiida tokko jidhayna garuu Itoophiyaa biratti ija takkaan laalamaadhaa hin jirtan. Mootummaan tasaaniiti. Mootummaan isaaniif gora. Arra yooni maqaa amantii islaamaatiin gargaarsa laa dhufee masgiida ijaaraa jedhan dura waan sakka murteessu warra Amaaraa achi gubbaa jiru jechuudha. Gargaarsi alaa seenu kun garam goraa ulamaa'in teenya waa takka illee waan beektu hin qabdu. Ulamaa'in teenya akkuma gaafa Haile Sillaaseedhaa Itoophiyaa keessatti waa takka hin beekamin Itoophiyaa ውስጥ የሚኖሩ ሙስሊሞች muslima Itoophiyaa keessa jiraatuutu arra ayyaana iidaa godhuu deema jedhetti arraan tanaas wanni sun hin jijjiiramne Oromummaadhaan walittiidhaan Itoophiyaa ውስጥ የሚኖሩ ሙስሊሞች ኢዳቸውን ያከብራሉ። ኢትዮጵያ keessa ማጆሪቲን ummata islaamaati. Silaa akkuma ayyaanni masqalaa kabajamutti ayyaanni iidaa dalagaan cufamtee wanni hundi manni barnootaa cufamee tartiibaan kabajamuu qaba. Muslimni ayyaana lama qaba. Ayyaana hedduudha miti. Ayyaana lameen yeroon kennamtee fi ijoolleedhaa iskuulirraa cufamee dalagaan mootummaadhaa cufamtee everything down akkas ta'uu qaba. Maaliif amantiin tun yoo xiqqaatte walqixa mirgi amantii tanaa walqixa eeggamuudha qaba. Walqixa eeggamuudha qaba. Wanni ulamaa'in teenya qabsoo gootee irratti hidhabaadhaa turtees kana biyyatee keessatti biyyatti dhalatte keessatti biyyatti qabsoo itti keessatti mirga amantiidhaa dhabuun salphina. Mirga amantiidhaa mirga iida kabajachuudhaa mirga deemtee nagaan salaatuudhaa mirga hajjii dhayxee galuudhaa
rakkinni wanni jarri amaaraa bakka san majlisan qabatee nama oromoodhaa keessaa yaaseef maqaa amantiidhaa kanaan gargaarsa biyya seenu hedduudhaa jira. Gargaarsa biyya seenu hedduudhaa jira. Millions of dollars. Maqaa muslima Itoophiyaatiin kana dura individuals namootaaf bakka bu'ee qoonqoo ruuzanama dura facaasee viidiyoo kaasee maallaqatti guurachaa ture. Arraan tana wanni kun icciitiin kun akkam baane advaanteejii kana fudhachuudhaaf bakka advaanteejiin jirtu hundaa'u namni Oromoodhaa fedhu Islaamataa fedhu Kiristaanataa jiraachuu hin qabu jechuudha. Dhiibbaan isinirratti godhamutti jirtu hordoftoota amantii Islaamaa silaa biyya Itoophiyaa keessatti masgiida qofa keessaa miti. Majlisa keessaa miti silaa ministeerota keessaa imaamata hidhattee raayyaa abbaa maccaa silaa ministeera haajaa alaa ta'uu danda'uudha qaba. Ahmaddiin Jabal silaa ambaasaaddara Itoophiyaa hayyoose ta'uu danda'uudha qaba. Dhugaan jirtu kana nama barate nama dandeettii qabu lammii biyya saniiti biyya saniif qabsaa'e biyya saniif rakkate maaliif aangoo mootummaadhaa keessa hin gallee musliimni Itoophiyaadhaa keessattuu Oromoon amma dura gaafachuu hin dandeenye. Garuu dhugaan jirtu silaa mootummaa keessattis aangoo olaantuu keessaa qooda fudhatanii akka ummata biyya sanitti akka amantii walqixatti wajjin jiraachuu dandahuudhaatu irra ture. Isiniitu mirga keessan gabbuusee gaafata. Tanaafi mootummaan bakka hundaa isin ariiti. Mirga qabdan xiqqeessitanii gaafattan. Majlisa keessa miti nama mootummaa keessa jiruutu ummanni harki 60% ummanni guddaan maaliif yeroo hunda mootummaa keessa hin galle? Maan galle? Maa kana hin gaafan? Maa gaafii xiqqeessitan? Isin warra biyya kana ijaaraadhaa jiru. Warra yeroo hundaa oguu rakkoon muslima irra geesse dhayxanii tulaa mootummaa gubbaa dhaabbattan. Eenyutti himattan? Nama isin hin feenetti himachaa jirtan. Namni isin hin feene kun isin balleessuu yaada. Kaan hidha guura, kaan cafaqa, kaan biyya ariyaa akka fedhe godhaa jechuudha. Silaa kan itti himatan san keessaas jiraachuudhaatu isinirra ture muslimni Itoophiyaadha. Warra itti himatan san keessaas achiis jiraachuu bakka bu'aa achii qabaachuu ministeera keessaa nama qabaachuu ambaasaaddoroota keessaa nama qabaachuu ajajoota waraanaa keessaa nama qabaachuu bakka himachuudhaa dhayxan hunda dhayxanii boochanii harka qullaa wanni irraa galtaniif bakka sanii nama hin qabdan bakka bu'aa mootummaa keessaa hin qabdan. Gaafiin keessan silaa kana ta'uu qaba. Arra waliin marreetii dhoysanii jaarsuma kalee mallasii wajjin dalagaadhaa ture Tigree miila dhiqaa ture chikaanii ulamaayii dhugaadhaan diin kana ummata barsiiftee ummata biratti illee jaalala qabdu irraa moggeessanii hambisanii jechuudha. Ulamaayii silaa kabajaa qabdu. Ulamaayii silaa ummata irraa harka qabdu. Ulamaayii silaa ummanni keenya cinaa dhaabbatee deeggaru maddi baasaniiti warruma kalee TPLF faarsaa ture bakka san kaanii jechuudha. Kuni isiniitu if tuffachiisa. Isiniitu gaafii teessan gabbuusee muslimni Itoophiyaadha majlisa gannuudhiisa. It's not about majlisa kabulchu shira mootummaadhaa diigaadhaa jira. Mootummaa keessa seenuu qabdan. Namni Islaamaa baratee jira. Barattanii jirtan. Diin beektan. Barnoota saayinsii beektan. Maaliif yeroo hunda Itoophiyaa keessatti akkuma gaafa Haile Sillaasee akkuma gaafa Minilik wanni isin aangoo tanarraa halaalatti eeggamtaniif maali? Hay bar madrasaa hajaaruu qabu mootummaadha. Bar nuti maallaqa oli baafnee masgida jaaruu qabnu. Masgida jaaruun dirqama mootummaadhaati bar. Bar madrasaa muka jalaa ijoollee muka jala barattu madrasaa jaaree fi asi baradhaa jechuun bar dirqama mootummaa saniiti. Ummanni muslimaa mootummaa tanaaf gibira kafalaadhaa jira. Dalagee qotee bulaan gibira kafala. Naggaadeen gibira kafala. Gibirri guddaan bakka irraa deemu mootummaadhaaf ummata islaamarraa. At the same time darasaan namni quraana qara'u muka jalatti ala taa'ee roobni gubbatti roobee qara'ee ala kanaa gargaarsoo libbaasaa kana goonaa jechaa jira. Maaliif kun ta'e? Isin lammii biyya saniitii miti.
achi keessa mirgan qabdanii mirga gaafattanii argachuudha mirga jiraachuudha mirga barachuudha mirga carraaqachuudhaan qabdanii namni biyya takkaaf taaksii kafalu rakkinni muslimoota oromoodhaa bira jira ulamaa'in teenya gaafii gaafattee gaafii fannoo gaafattee gaddeebiti gaafiin gaafachuu qabda waa'ee majlisaatii miti majlisni mootummaadhaan hoogganamu mootummaadhaatu abbaa fedhe cheekaasee abbaa fedhe ka isiif ta'u achi kaayyata warri mootummaan kaattu warra mootummaa gaafiin gaafanne fakkeenyaaf mana barnootaan qabnuuti ijoolleen teenya muka jala baratti mana barnootaa nu ijaaraa jee nama gaafiin gaafanne nama high school islaamaa kan ijoolleetti barattu nu ijaaraa jee mootummaan gaafanne nama university islaamaa nu ijaaraa nutis lammii biyya kanaati biyya kanatti maajoritiidha nu ijaaraa jee naman gaafan warra akkasiiti fuutee majlisa keessa guurattee jechuudha warra mootummaadhaaf ajajamu warra mootummarraa islaama eegu warra dantaa mootummaa qofa hojjetu mootummaatu fuudhee majlisa keessa kaayata for your information raayyaa abbaa macaa Ahmadiin Jabal hay mee madrasaa islaamaa meeqa jaarte mootummaan Itoophiyaadha maaliif gaafa miniliikirraa eegalee namni nuti gaafa ijoollee gaafa quraana qaraanu muka jala teenyeeti aliibbaa gaafa qaraanu gaafa aana oyna qaraanu muka jala teenyeeti achiyatti quraanni kitaabni tokkichaan kun nurra ciramee achi qaraane arraas darasaan tamaariin adda sadaqaa kadhachaatti baratti gad aantummaadhaan tuffatamaadhaan qaran namni darasaadha bar ilmii qara'uun that is education educationiin mootummaadhaan gargaaramuudha qaba fandiin barnootaaf ba'u barnoota saayinsii qofa osoo hin taane barnootuma bifa hundaatiifuu kabaasuu qabu mootummaadha dirqama mootummaadhaati waan kana ulamaan teenya rangeenya akkuma elementarii bakka takkatti gudaaran elementarii amantiidhaa tan ijoolleen quraanitti qaraatu maaliif faamiliin filmaata qabaachuudha qabdi an ilmootiyya dura iskuulaan itti ergu filmaata qabaachuudhaan qaba yookaan deemiti abacaa naa baradhuun jaan yookaan deemiti aliif baan naa baradhuun jaan yookaan ganda charchiidhaatiin geeffadha filmaanni abbarra jira muslimni Itoophiyaadhaa filmaata kanan qabu jijjiirama takkallee gaafa miniliikirraa kaasanii wanni isinii jijjiirame takkallee hin jirtu garaagarummaan lakkoofsaan amma xiqqoo heddummaattan tuffiin garuu irra caalaadha isin dabalte malee isinirraa gad hin buune ara nama keenya nama muslimaa harkachaadhaa jiru mee ilaala look amma waa'ee amantiin dubbadha waa'ee amantiidha I'm out of politics so take it that way dhugaa jirtuun dubbadha siyaasaadha wal qabsinaa warreen amantii biraa amantiin hedduu jira amantiin kiristaanaa ortodoksii protestaantii pheenxee kaatolikii joovaa hundini jiran amantiileen tun hundinuu somehow mootummarraa fandii argatan maaliif beeytanii qaama mootummaa keessaa seenanii waan jiraniif xiqqaatanillee lakkoofsalleen xiqqaatan qaama mootummaa keessaa seenanii waan jiraniif fandii argatan garuu namni islaamaa madrasaa xiqqaa tokko ijoolleedhaaf goojjoo takka jaaree as keessa baradhaa sheekh as keessa barsiisiidhaaf gargaarsa gaafata yaa ummata islaamaa nu gargaara maarree gargaaruu deemna kana godhuu deemna osoo mootummaa qabanii osoo mootummaan isaan bulchu jiru osoo mootummaan isaan itti gaafatama dirqama qabu osoo jiruuti wal gaafatanii ummata irraa guuran gargaarsa akkas ta'uun irra hin turre haqa qabdan dhugaa qabdan gaafadhaa arkadhaa wanni tuffatamtanii yeroo hunda madditti isin qabaniif wanni tuffatamtanii yeroo hundaahu islaamni gaafa hajjii dhaqu irraa gadiin islaama Itoophiyaadhaati maaliif fandii isaan maallaqni kafale kana karaa namootaa gora dhaqanii banandaa galan achirraa viidiyoo kaasanii maxxansan
is all about benefit. Waa arkachuudha way walittiidhaadha. Waa'een Itoophiyaadhaa hedduu rakkoodha. Waa'een ummata islaamaa keessattuu addatti rakkoodha. Roorroo isin gubbaa jirtu ta addaa amma gartan gaafa majlisa kana duraan abibbeellaba isinii seeneeti kana isinii goona bara dheengaddaa isinii wajjiin mudawwar kaatee isin sobde oppidiyoon isinii wajjiin mudawwar kaateeti hafxirsiisa maarreedha hudduu lultee oppidiyoon isin sobdee isinitti taphatte musliima Itoophiyaadhaa isinitti taphatan addisu argaa mudawwar kaatee dhuf abi mudawwar kaatee salaamu alaykum hadiisa himaahu isinitti taphatan cinaacha dadhabaa keessan ummanni islaamaa roorroo hamtuu keessa waan turreef lakki alhamdulillah prime minister assalamu alaykum nunju gar alhamdulillah harka dhawa huno prime minister bi wulchu bar assalamu alaykum nunje alhamdulillah rabbil alamin hay bar prime minister dufe haftara no jiyaate haftara no afeere isin sobuudhaaf isinitti taphachuudhaaf kana dalagan oppidiyoon akkam fakkaanne gooteeti hordoftoota amantii islaamaa isinitti taphatte jarri osoo soomanin dhufee sooman isin wajjin furee mudawwar kaatee imaamata inumaa sheekotiin teenya imaamatu bituudhaanu zaltan imaamatu namaa bitu arra taayyeedhaan dhufaa taayye harraageessaaf imaamata binna arra shimallisii dhufaatii mudawwarii fi giiftii kenna maarree dhufaa arra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكملت أوبيديون إسن سبدة مدور كاتة ما تلتين سبدة ومن الشيطان ربين تربان سميتك أوان قد هارخون الرانتنا أمارة إسن قبة شومني مجلسوما إسن ورقم تنيف كيسا إسن أرين أتشوم كيسا إسن باسي مجلسوما أمدين جبل فان هاركي سويت خاني مكيون ساتكون ديتيلال وسو أبان دبتونو مكيون خنالالتي مالي بجول دامي فيديو سوران سون الدنيا رفجعاتي نون دقرا بالليسيتي غافا أمدين جبل مكيون سات لالو دايت إساوچو بيج أتخاني مري أتخاني حركة سبيل أجر مكيون ساتكون دايمني هو أبا غرتو أبا إسين دبتو إفتيتي أبا خي حركة رمالتو جرايتي سبيل سلالتي حركة رمالتو جرايتي rakkoo akkasii hunda keessa dabraniiti musliimii Itoophiyaadhaa arraantana mootummaa keessatti qooda fudhachuudhaa miti majlisuma keessaa wareen min taamaxallaachuu iyyuu malee maal beeytan waagaa illaachuu akkanis hin jedhan akki isaan jedhan akkana jechuudha keessatti oliin baasin malee minim mattaamatu sigalee waan hanga haala mijjeeffatanuu hanga tartiiba qabsiisanuu mudawwar kaatanii isin soban hanga haala mijjeeffatanuu kalooytaa kaatanii salaam alaykum jedhanii isin wajji hafxiranii bara dheengaddaa laal bara dheengaddaa zaa'aatana soomana keessa oppidiyoon hundi mudawwar kaatee yaate ummata islaamaa bara dheengaddaa za'a kana oppidiyoon tun hundi mudawwar kaatee yaate mudawwar faashina dhiiroo faashina teemoo mootummaa islaamaa dhaabbachuudhaa deemamu jarri kun maalii niin ajaa'ibe bara dheengaddaa soomana keessa arraaf xirri mana maarreedhaati mana shiballis arraaf xirri beeta mangisti arraaf xirri miliineem alhamdulillahi rabbil aalamiin dhufeeti hadiisitti gurbaan murtaddiin shayxaanni Ahmad Ali kun gurbaan shayxaanni murtaddiin rabbiin أبارهون رفيتي حديثتهم السلام عليكم إرجمان كيج صلى الله عليه وسلم كرج إسن جران كيسم بتلكته جران كيسم بتلك الحمد لله رب العالمين خنك كنار كني نمني أكمن نمني إسن كفل شيسادا مدور كاته إسن صوب رايا بامچا أحمد الدين جبل كامل شمسورة أكملت نمني مدور كاته إسن صوبه إجا إسن كبه مجلس خيسا إسن باسي أران تنمدت إسن إسلام إثيوبيا خيست مرتي ثم أكمل أبدا time to wake up my brothers time to wake up dhugaatana laal warra siyaasaa caalaa namni dhagayamak abu isin raayyaa abbaa macaafaadha Ahmad Diin Jabal faadha kaamil shamsuu faadha warri ummata birattis kabajaa haqabu isin
kadhageema qabuus isin ummanni kun isin amaneeti isin irratti guuttatee raayyaa abbaa macaafaatu mangistii wajjin nu haasa'u jira Ahmaddiin Jabalfaatu Abiyyitti nurraa himaadhaa jira gaafiin teenya gaafiin kalee gaafachaadhaa turre gaafiin lubbuu meeqaantam itti wareeyne gaafiin itti hidhamne sun nuuf deebisuu taa'anii Ahmaddiin Jabal Abiyyitti nurraa himu jira haga gaafiin deebitu taa'ee eegu jira ummanni finally you got kicked out from the majlis achi keessa isin baasan osoo ummanni keenya waan guddoo eeggatu meegaa bilisoomne dheeqee yerootiin inuma abiyya katti salaam alaykum nuun jaagaa mootii Itoophiyaa amma dura akkanaa takkaa garreen beeynu ka hadiisa himu ka quraana koot godhu waan rabbiin je quraan raa dubbatu akkanaan garree inuma amma mootummaa keessaa galuun oolluu gartee ministeera awwaniin eegaa ture anuu kas warra biyyaatii miti Ahmaddiin Jabal an duraan amma sifaa mootummaa keessatti bakki takka siif kennamti jedhee shakkii takka malee eegaa ture maaliif nama qaraatii qabu nama obsa qabu nama dandeettii qabu nama weellee bulchuu danda'u nama maasii nama illee iddaan hin baafne Ahmaddiin Jabal kun awwani naa ta'eef sabboonummaa Oromootiin ekstiriim ta'e nama haammiidhuu miti nama uumaa tana wal qixan laalu በጣም የተረጋጋ ሰው ነው anga amma isa faa keessaa fuudhanii ministeerota faa keessa ol galchanii gartee gaafuma islaamaa tanaa deebisuudhaaf waan janiin eegaa ture warra biyyaatii miti anuu jechuudha kalee garuu guu dhageenya waan isirra gaadhaa jiru warri kama sheeyamni biroodhaa kana maqaa isaachi kaataniiti sheeyamiin boodarra dadhabee lakkee maqaa kii lakkee keessaa baasaa jedhe ulamaayii akka sheeyamiin ibroofaadhaa jira warra Afrikaadhaan deemuu danda'u nama obsa qabu nama Afrikaadhaan deemuu danda'u arra mee islaamni eessatti if gartanii do you see yourself mootummaa keessaa if ni gartanii ni jirtanii siilee dhugaan jirtu kan tuffii olii isirra buutee jirti ummata islaama Itoophiyaadhaa keessattuu ulamaayin teenya hizaabarra tuffatamtanii jirtan arra biyya Itoophiyaa san kaqabee deemuun ulamaayi teenya akka badirraa ooltu gaafa masgiida 34 guban ulamaayin teenya kaatee ummata keessa deemtee gargaarsa keessa fiitii dura baaftee ka gargaarsa wali qabee balaa san hambise ulamaayi teenya ulamaayi Oromoodhaati ta Amaaraatii miti gurbaan Amaaraa gaafa san dhaqeeti beera keessa harka batee dhaabbata beera harka kaatee dhaabbata gurbaan Amaaraa maqaa isaan beekoni gaafa Ahmaddiin Jabal lakkii an dhala harkan fuudhu jee harka maratee intala farriftuu dugda galu kun harka kaatee ichi dhaabbata jarri kun hin xaaharaman I'm sorry to say this jarri kun hin xaaharaman gaafiin islaama Oromoodhaatii fi gaafiin Oromoodhaa yeroo hundaahu walitti hidhaadha gaafa gaafiin Oromoodhaa madditti dhibamtee baatu gaafiin islaama Itoophiyaatii islaama Oromootiis maddi dhibamtee baati gaafa Oromoon tuffatamtu islaamni Oromootiis amantiinis ni tuffatama sabummaadhaa fi amantiidhaan gabroomina Oromoodhaa walitti hidha boodee lameen kun kana dambaasina haga gaafiin Oromoodhaa deebisaa hin arkannetti islaamni Oromoodhaatiis tuffatameetoo mataa gaqqabamee cafaqamaadhaa jiraachuudhaaf ta'a kabajaa argachuudhaaf hin teessan arra Itoophiyaa keessatti waa'ee amantiitiin namni iskoolaarri amantii islaamaa yoo jiraate warruma akka Ahmaddiin Jabal kana warra akka sheeyamiin ibroodhaa kana iskoolaarri silaa Afrikaadhaan deemu warra akka sheeyamiin ibroodhaa kana garuu waan Oromoo ta'aniif tuffatamoodha waan Oromoo ta'an qofaaf tuffatamoodha waan Oromoo ta'an qofaaf bakka murtiitti hin dhiyaatan murteessuu hin danda'an yeroo hundaa'u isaan numa kadhatan yeroo hunda isaan numa himatan malee numa booyan malee kan itti himatanii miti waan kana ulamaan teenya deebisaa iflaala ulamaan teenya deebisaadhaa iflaala maal godhu jirraa eesaan nurraa hanqatte
kalee maaliif wareegamnee ummanni muslimaa dilli sun oromiyaa keessatti maaliif dhume dhiini isaanii hoo maaliin deebi'e if gaafadhaa deebi'aadha. Ummanni kun isinirra kaatee jira. Ummanni hiyyeessi qotee bulaan rakkoo isaanii isinitti himatan. Isiniitu mootummatti ol dhiyaata. Isiniitu mootummaadhaa hojii dhaqee footoo ka'e. Isiniitu mootummaa hojii haasa'uudhaas danda'u. Yoo